Binance account fayyadamuudhaan application Binance fayyadamuudhaan haala maallaqa argachuu dandeessa jechuudha. Galii mataa keessanii yookaan immoo maallaqa haala kamiin akka online irraa appii Binance fayyadamuudhaan argachuu dandeessan sin agarsiisa jechuudha. Namoonni baay'een galii irraa argataa jiru. Appii Binance kana banachuudhaan account isaa verify eegoo godhanii doolaara galii guddaa irraa argachaa jiru jechuudha. Kanaafuu namoonni hin beekne yoo jiraatan jechuudha. Haala kamiin akka Binance application bantanii akkasuma verify gootanii maallaqa irraa argachuu dandeessan hadda sin agarsiisa sin jedha. Egaa appii Binance kana fayyadamuudhaan maallaqa argachuu dandeessu haala kamiin maallaqa argachuu dandeessan akkam jirtu daawwattoota channel keenyaa gaa namoonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe ka jettu qaxuqaatii all ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa channel kana gaa channel barnootaatti jala garaatti irraa baradhaa siin jedha channel kana viidiyoo yeroo dhaggeeffatan like tuquu hin dagatinaa siin jedha channel kana namoota hedduu bira akka ga'uuf gaa viidiyoo kana like fi share tuqaa siin jedha. Account Binance irraa maallaqa argachuudhaan duratti account isaa banachuu isin barbaachisa jechuudha. Account Binance irraa maallaqa argachuun duratti account isaa banachuu haala kamiin akka dandeessan awwala account isaa eega banattanii kaatanii karaalee itti maallaqa argachuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Hamma appii isaa gadi buusuudhaan account isaa banee isin agarsiisa. Application isaa Play Store gubbaa seenuudhaan download godhachuu dandeessu. Binance yoo ta'an isin haala kanaan download godhachuu dandeessu. Yoo barbaadan original isaa Telegram koo jala isin kaa appii isaa Telegram appii original Telegram jala buufachuu dandeessu. Appii isaa eega gadi buuftanii application isaa haala kanaan irra gaseentu jechuudha. Eega irra seentanii haala kanaan isin bana yeroo rasentan jechuudha. Akkasuma yoo diqqata haala biraatiin isin banoonda yeroo haala kana isin banu gaa sign up ka jettu kana yeroo takkanii tuqxu achirra eega tuqxanii gara fuula duraa isin oofaa jechuudha. Sign up create gochuudhaaf account haaraa uumee isin agarsiisa jechuudha. Haala kana eegamantan yoo diqqata haala kana isin dhufetti asirratti mallattoo kana tuquudhaan sign up gochuu dandeessu yookaan immoo gara dubaatti isin fiduu danda'a jechuudha. Continue your Google ka jedhu kana Google wal qunnamsiisuu dandeessu. Garuu amma asirratti waan sign up wala jedheef asirratti email barreessee gara fuula duraa deemaa jechuudha. Yookaan account Google wal qunnamsiisuu danda'a yoo barbaade immoo tuquudhaan email kan koo kan itti fayyadamaa jiru barreessuudhaan gara fuula duraa deemaa jechuudha. Hamma email koo barreessuudhaan gara fuula duraa deemeen isin agarsiisa. Email bilbilarraa itti fayyadamaa jirtan itti naquudhaan next ka jedhu kana yeroo takkanii tuqxu jechuudha. Mallattoo next ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Next idanga haala kanaan gara fuula duraa deema hamma eegan account Gmail account ko tura duraa dhufee haala kanaan koodii na gaafata email sanarraa dhaqee koodii fideen itti naqa koodii verification isin gaafata Gmail account sana kan keessan ta'uudhaaf jechuudha. Email isaa irratti koodii isin ergaa koodii chiraa fuutanii ta'anii koodii isin itti naquudhaan koodii eegatti naqxanii gara fuula duraa isin baasaa jechuudha. Koodii verification email irraa eegatti guuttanii gara fuula duraa haala kanaa isin fida. Asirratti paaspoortii cimaa itti uummachuu qabdu jechuudha. Email sanaa fi account Binance keessan kabanaa jirtanutti paaspoortii cimaa ka ta'e storage qubeedhaaf lakkoofsa wal makaa qubee guddaa lakkoofsaa fi qubee xiqqaa mallattoo adda addaa kan of keessaa qabu jechuudha. Haala kanaan paaspoortii cimaa eegatti naqxanii paaspoortii keessan eegatti guuttanii haala kanaan isinii baasaa mallattoo kaa tuquudhaan next ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Paaspoortii eegatti naqxee kaatanii paaspoortii eegatti naqxanii akkasuma next tuqxanii gara fuula duraa isin oofaa. Haala kana yeroo gara fuula duraa dhuftan isin jechuudhaaf yes ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu amma asirratti haala kanaan eega fixxanii haala kanaan isin baasaa jechuudha. Amma verify godhi isin jedha verify fi gochuudhaaf immoo wantoota isin barbaachisu waa takka ni jira. Verify godhi amma account bannee finnee jira akkasuma password tuntanii email bantan email koodii itti guuttan Binance account bantanii fixxanii jirtu jechuudha. Garuu birri akka itti naqxanii akkasuma maallaqa irraa argachuu dandeessanuuf verify fi gochuu isin gaafata jechuudha. Verification yookaan verify gochuudhaaf mallattoo gubbaa kana jirtu tuquudhaan verify fi gootu jechuudha. Gubbaa kana ka jirtu mallattoo verify kan na'u ka jiru kana na'u ka jiru ka tuquudhaan verify fi gootu. Verify gochuudhaaf yeroo achi eegatti tuqxan hamma maal isin gaafata national ID yookaan paaspoortii akkasuma wantoota sadii isin barbaachisa jechuudha. Verify gochuudhaaf waa sadii isin baasaa jechuudha. National ID card fi paaspoortii drive license asirratti wantoota qabdan kanneen sadan keessaa tokko qabaachuu qabdu giddeetaa verify gochuudhaaf biyya kan keessatti guutuu barbaadan gubbaarraa mallattoo xiyyaa kana banuu biyya keessatti itti guutu jechuudha. Biyya hamma keessatti itti guutu mallattoo xiyyaa qoraan gubbaasi kanarraa jechuudha. Achirraa waan barbaadan takka itti guutu jechuudha. Waan verify gochuudhaaf akkasuma ofirraa qabdan national ID drive license fi akkasuma paaspoortii yoo qabaattan jechuudha. Eega filattanii ganjallaa dhufuudhaan continue jettu amma kaawwalaan filadhaanii continue ka jettu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu ganjallaadhaa uploading photo siin jedha. Amma asirratti document of verification jedhee jira gubbaarraa documentii kun photo isaa yoo paaspoortii photo yoo nationality photo isaa akkasuma yoo immoo drive license yookaan manjaa fiqaadii ta'e photo isaa sin gaafata jechuudha.
Footoo isaa kaafattanii gaalaarii keessaa qabaachuu qabdu. Eega qopheeffatanii ganjallaa kana dhufuudhaan kontiniyuu ka jedhanii tuqxu jechuudha. Kontiniyuu kan egaa yeroo haala kanaan isinii banu haala kanaan yeroo isinii banu ganjallaa kana dhufuudhaan kontiniyuu ka jette kaanii tuqxu gara fuula duraa deemtu. Asirratti yeroo isinii fidu abloodii dookumantii abloodii footoo irra keessu ganjallaadha. Asirratti footoo sana gara fuulduraatii gara duubaa kaafattu awwala. Eega kaafattanii abloodii kaa yeroo isin tuqxan gara gaalaarii isin galcha. Ganjallaadhaafis abloodii tuquudhaan gaalaarii keessatti footoo irra kaawwachuu qabdu jechuudha. Amma asirratti footoo ol baasaa jira isin garuu footoo keessan ol baaftu. Haala kanaan eega lammanuu footoo gamanatti guutu yoo manjaa qabaate yoo paaspoortii ta'es dudda isaa garagalchuudhaan itti guutuudhaan kontiniyuu kan jedhe ganjallaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Verifaayiif gochuudhaaf maallaqa irratti baafachuu akkasuma akkaawuntii biraarraa gara baayinaansitti maallaqa erguudhaaf verifaayii isin gaafata jechuudha. Kanneen amma kan sadan keessaa giddeetaa tokko qabaachuu qabdu jechuudha. Amma asirratti kontiniyuu jechuudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii asirratti isin baasaa jechuudha. Garuu eega footootti gooftanii yeroo takka akka fuulaan mul'attan isin gaafata. Haala kanaan verifaayiif gootu jechuudha. Garuu yeroo verifaayiif gootan waa baay'ee isin gaafata. Akkasuma akkasin fuula kan keessan olii gadi dunuunfattanii akkasuma fuula kan keessanis gamaa gamana mataa keessatti qabdan waa hedduu isin gaafata. Yeroo verifaayiif gootan fuula keessa sirriitti mul'achuu mataa keessan gurra keessan akkasuma ija keessan yeroo tokko canfanuu yookaan dunuunfattanii banuu isin gaafata jechuudha. Verifaayiif eega gootanii duddubatti isinii deebi'a. Haala kanaan verifaayiif gochuu dandeessu. Baayinaans akkaawuntii verifaayiif eega gootanii kaatanii akkaawuntii akkasuma akkaawuntii verifaayiif eega gootanii akka inni maallaqa isinii fudhatu gootanii kaatanii yookaan isin maallaqa irraa argachuu dandeessan. Amma akkaawuntii bantanii jirtanuu isteeppiin isin hafee haala kamiin kan maallaqa irraa argannu isa jedhu jechaadha. Akkaawuntii kana egaa verifaayiif gootanii kaatanii maallaqa haala kamiin irraa arganna isa jedhuu fi kutaa ittaanu keessattan isin agarsiisa viidiyoo guutuu amma viidiyoo isin dhiyataa jira. Maallaqa karaa itti argachuu dandeessan kutaa ittaanu viidiyoo lammaffaa isin waraaba. Akkasumas viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uuf laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Gaafii qabdan komentii itti barreessaa.